mucaa haadha koo ምናምን ettee adannaqxa isa dhaqxaati maal beekti siinoo akka mucaan kan isii beekti maal kun adannaquu wal barbaadare kuloo mucaan jira zeenaatti mi mucaan kan keeti jedhetti min jenne bar zeenaa basanii jedhaadho kan keeti mucaan kuloo akka sedii oman sin jedhetti faaraadha moo keenyi maali dare amma fakkeenyaaf otoo haadha firoon mucaa haadha kootoo taatee firoon mucaa kootoo taate amma fakkeenyaaf otoo taatee amma otoo naan jettee haadha firoo koo koomiti gande koomiti haadha firoo haadha firoo haadha firoo yeroo wajjin turretti waan gaariis waan hamaas gammachus gaddas quufas beelas lolas taዝናናውስ fiqirii gochuus dabarsineerra waan dabarsine sana keessatti gammachuu lakkoofsaan tilmaamaan in madaalamni naa kennite jireenya koo mabraatii goota akka aduu goote jireenya koo naa bareechite giifti amma garuu dubbiin taane amma gargar baanus garuu waan darbe sanaaf nansi galateeffadha nansi jaaladha ati nama gaarii waan akkana simeeti keessa galte maal amma mboosotoon xinnoo ture foraadha isa ati jette san biraan naga jettee fixxeerta waan hunda maaliin jedhaadam gowwatu irra waa deebi'a fixxeerta ban innaatiin kun kan kooti barkan keemmoo dubbadhu simeetiin qabdadhu ergaan koraachee biraan siyaa ga'u waan maraachee jedhisan jedheera gaa'innu irra deebinee sa'aat raachirraan haa ga'u misejjiin koo kuloo hin jaaladhu Radii ayinaa akka kee argeen beeku ani jireenya koo keessatti foonaadha. Maalli xinnoo simeetiin Idrasa shimalekte barachuu bakkul kulo amaana tiyya barbaad raachuu nama kan jedhu hundu dhugaadha si ibira haa ga'u karaa qaxxaamuraadhe akkasii tokko namni ayyaa dabbii lammaffaa erga waan ati jette sun isii quubsuu dide kanaa'ul waan ati jette san hundaa walitti barsiifama adabbii lammaffaa shaaworii gali qileetaa kabajan jaallatu ati faasiliin bar koreen hafuuftuu bar kabajan waliigalteen hin jiru waliigalteen galama jettanii ane maal akka masalan hundee mukaa jechuudha lammaffaa dhagaye filitarii kana godhiiti imimmaan jaalala sirba jedhu sirbi filitarii saammaa godhadhuuti imimmaan jaalala sirba jedhu sirbi ayyee kabiraawoo kan biraammoo mataa keetiin dhaabbadhu koreen hafuuftuu bar kabajan jaallatu mataa yes baby filtarii gaadhaa go maal taa'amma imimmaan jaalala fuunoon arrayyaa ansin gargaarna'ee filtarii kaawwadhu asii radii koo ayinaa utaako sirban dhiistamoo filtarii gaadha lamaan keessa tokko filadhu dhama siya lambaan hin ba'u deema filitarii kaawwadhu rakkoon qabu filtarii qofa good beekatte de la siya la milike de sirbichi yoo laalu entin no bakka kwa imimmaan jaalala kunoon arrayyaa ansin gargari ba'ee qofa kaniin ta'a balleessaan kiyya angadheera boontu lammuu ittiin deebi'uu takkitti tokko wanti naan si godhe ansammuu koo keessa taa'in badu yeroo mara dhiifamana sigarramee tasgabee rakkoo sochi'an agraamootidha dhiifamana godhi radii koo haadhoo koo bakka hangaa mangistii kiyya
Garbaa bultola foon haadha koo. Foon haadha koo. Malkaamu tabajee fakkaate. Maal Malkaamu tabajee fakkaate. Humna gawaa kita. Ante maaliif isa gidduu baastati? Isa irra dheeraadhaan ilaalan ta'uu baasu ante baay'ee. Inde isaan sana hunduma qabattee isa qobaasaa baaste barmaan. Aboo ila faallaa yaadina biyya keenyatti akkana osoo hin taane akkana jedhan rakkoodha malee kun amma akkanni ani hin beeku garuu hiikan qabu nu biratti akkana gochuu. Maa wala rabsiina garuu basgaabeer faaraanatti sitti fakkaate yeroo argitu fulli koo sitti bal'anaan faaraanatti galjaajana seete. Sagaleen keessii akkam bareeda. Inni jirreedha. Radikoo mangistii garmaa. Filtarii kana eessa abbaa isaaniitti viidiyoo TikTok. Proodis. Ana qofa. Radii bakka mucaas raffisiishii ka'eeti amma mucaa raffisii sa'aatiin baay'ee deeme. Kuni dargaggeessa maala shururuu jedhee raffisa. Akkoo raffisi qaada fi sa'aatiin deemeera radii. Bakka shiraachee koo yimmachish. Ishaadho. Heeshi. Sun immoo eessan dhufte. Baay'ika. Qoya si namni natti ergee fira decline gochaara. Fira decline gochaara. Eessatti deemaa jira naan galle naa saddaa akka sabaatti. Hiriyaan isaa hin gadda baheetu laayivii irratti hiriyaan isaa hin gadda baheetu maal jedhe anatu hiriyaa koo beeka. Anatu hiriyaa koo beeka radii anatu beeka jedhaasi. Radiin dabaa jaalata. Radiin dabaa jaalata. Goddanyaa isaatti akkasitti. Goddanyaa isaatti akkasitti. Radiin dabaa jaalata. Yoo dabaa argate waan hin godhamneyyuu ni godha. Kanaaf balleessaan kan eenyuti kan radii miti. Balleessaan kan eenyuti kan siduunaa miti. Balleessaan kan eenyuti balleessaan kan dabaate jechuudha. Dabaa anis nan jaalladha jechuudha. Balleessaan kan eenyuyyuu miti kan dabaate. Shiikochiyyee seetochiyyee yoo Oromiyaa keessatti Oromummaa keessatti nagaa barbaaddu taanaan dabaa keessatti akka barbaade guddisuu mannaa xinnisuu irratti otoo hojjetanii akkasumatti fakkaata. Nootti dabaatis daabaa. Daabaan hin beeku basi gaafiranii maqaa akkas bilginnaa akkasii hin beeku kaasiritti haarran dhagayaniyyuu. Nootti dabaatis daabaa. Jim hojjedha jedheen. Kanaa caala dubbiin haabatamu radi. Ayi sin ayi Oromoo. Foonaa dhaga. Bakatti cabsita. Baachee maakiin daabaa mangoo ture. Akkamitti argiteetti akkam bisheen daabaa hin qabne? Maali? An argeera qabdi. Baachee maakiin daabaa hin qabne. Argiteetta? Figeetoo mangistii. Income twisty. Welcome, boss. Architect and architect. Sita tu mana pergi dah. Daba je cuma dia nak. Ani mide ku daba mo daba ni makabil kinna kasin de ku. Malida. Ah. Mana mau kati ko tambar. Daba sa tau daba ni be. Ani sini be. Malida. Ukati magotan bar. Dabaa isaa ta'u dabaan hin beeku. Si jamaranii maqaa akkasii hin beeku. Maqaa bilbinnaa akkasii hin beeku siruma. Waanuma ukati waanuma ni waa'ee kompiitaraa tasaasaati fakkeessitan bar. Ijoolleen tokko tokko muna dhibdu. Qubee wayii sirreessitanii jecha wayii nama sirreessitanii akkuma nama qabsoo Oromoo sirreessi akkuma nama siyaasa Oromoo sirreessetti akkas of tuttuula raachii akkasni ምናምን ማካበድ Daabaa dabaa bakka. Kana sirreessitaniitu bakka uqaatii qabdan. Rabbitu darajaa kana sinii kenne bas gaabira. Hin beeku daallee keessa hin beeku waan akkas jecha akkasii hin beeku. Daallee guddaa jechuudha.
Maali isaa ta'uun maal naa godha daalleen? Ani tiriidantii Oromooti. Qoosni qoosaa waan akkasii keessa nan gashina. Ani haadha manaa lama sadiin barbaada. Ani tiriidantii Oromooti. Tidaarii kooyyuu qabsoo Oromoof akka kennu barbaada. Qabsoo Oromoof gumaachuun barbaada tidaarii koo. Kanaaf ani kanaan duras dubbadheera. Ani ganda hunda keessaa haadha manaa tokko qabaadha jechuudha. Arsii keessaa tokko, Baalee keessaa tokko, Wallaggarraa tokko, Shawaarraa tokko, Ilubaabuurraa tokko, Booranarraa tokko, hundumarraa tokko fidee mana koo keessatti tokkummaa Oromoon ijaara. Ani kanaan dura dubbadheera. Oromoon tokko gaafa jedhamu Oromoon tokko akkamitti tokko ta'e mana raachuu laala. Mana tiriidantii Oromoo laala. Sijjammaraan tiriidantii Oromoo ta'e dubartii tokko qofa fotoon deeme yoo Harargeerraa qabameera dhiifa manaa godha. Harargeef Wallaggaarraa qabameera. Dhiifa manaa godha ishee. Iddoo barbaadde dilli keessa namu kiftee siraa bootaan iddoo biraa kiftee siraa bootaan dilli keessa mukkuruu dandeessa. Harargee fi Wallaggii qabameera. Na ani jireenya kootti ofii barbaadeen miti. Kuni aarsaa qabsoo Oromoof kaffalame. Ani otoo kanan barbaadu dubartii tokko faana qofa. Yoo maakiis taate maakii koo faana qofa jireenya koo dabarsudha. Garuu qabsoo Oromoof gumaate jechuudha. So ana sadii lamaan nan shakkina jechuudha ishee. Sadii lamaan dubartii sadii lamaan gammaam tola fuunaadha. Yaa raajii maakii jedhe. Harargee dhaqaa. Haadha manaa kudha tokko qabee dirqama. Haadha amma Oromoon mana guddaa naa ijaara. Oromoon birrii aggaaca'ee haadha manaa kudha tokko bakka mana tokkotti waan hin taaneef gibbii tokko keessa Oromoon birrii aggaaca'ee mana guddaa tokko naa ijaara jechuudha. Oromoon naan aggaacaatu birrii. Oromoo birrii naaf hin aggaacaatu. Silaa tidaarii koo qabsoo Oromoo faarsaa kaffaleera. Oromoon birrii aggaaca'ee mana guddaa tokko naa ijaara. Gibbii guddaa tokko naa ijaara. Achi bakka haadha manaa tokko achi keessatti girigirii godha jechuudha. Si ajjeesan gaarii gootu nyaate. Torii seetee moo. Iradi bagatti cabsitee foon haadha koo bagatti cabsite. Amma dammoo qabsaaniin kufa qabsoon itti fufu. Ati beebii kan si duunaa sitti mi'aayee qabsoo kana dhiiste. Radi sitti mi'aayuu danda'a ati nama hin beekamu qabsaanis akka kufu hin beekamu. Amma fakkeenyaaf si duunaa bira deemte wanti jiru haalli jiru baay'een sitti tole indeejiis guddaadha. Mi'aawuutu danda'a yoo achitti hafte wanni bakka kufu hin beekamu qabsaaniin kufa qabsoon itti fufa dhaloonni booddufu qabsoo sirraa daale kana galmaan ga'ee jechuudha dhiifama nu godhu. Ati dhaabbatteef hin dhaabbannu nuti. Kana walitti himaa deemuun dirqama jechuudha. Ati dhaabbatteef nuti hin dhaabbannu. Amma fakkeenyaaf ati iddoo amma teesseetti haalli jiru sitti mijatee izootaan isaa sitti tolee ta'uu danda'a. Izootaan guddaadha jedhanii silaa izootaan isaa sitti tolee ta'uu danda'a. Achitti hafuu dandeessa. Silaa qabsaan bakka kufuun beekamu, iddootti kufuun beekamu, ati kufunaan qabsoon kun dhaabbachuu qabu jechuudha. Qabsoon kun hin dhaabbatu. Dhaloonni boor dhufu ana dabalatee nuti qabsoo kana galmaan geenya jechuudha. Siif galee haadha koo wantina garaa diigoo sin dabbariin ishee. Isii ganuu footoo hin taane qabsaan kufeef qabsoon dhufu jechuudha. Foon haadha koo akkasitti yaadee miteedha. Kutaa godhatu keessaa eegu. Maani sin dabbare. Fattush Kobos garmaamu tola mangistii ዋና ስራ አስፈጻሚ ኪ ዌልካም በዲን እንትማ ማኪን ይጅርቱ ነው ከሰነ ጀመሪና ሲና መከናዋን ከነ ደገሴ ደንተ መጭቅጭቅ ጅራ ተከው ደንዴሱ አረባክሽ ሰሚራ ማሊ ነው ኮርቴና አርጊቴታ
Kod tenaga jedhamu waan badaan nan dubbisi tokko hin dandeessutti maali nama korteen argiteetta qallaan keessa migireeroo namni dhageenye safuu eeggadhu taadiyaa maaf akkasitti tokko hin dandeessutti akkuma nama koree argee maaliif barbaachisaa taanaan argitee masakkaruu dandeessa biqaat marragagachaa qabashi biqaat marragagachaa qabasi nutti agarsiisa asirratti lachaafuu nan danda'a kataawwaqa እውቅና ካለው ባለሙያ እውቅና ካለው የወቅቱ ወይም የእንትኑ ባለሙያ ብቃት ማረጋገጫ ነመቀቡሽ እንትላለሽ አንቺ ቁዳቶ ቆዶ መጥቆ ተረፈረፋኒ በዝግዚአብሔር እንደ ቀልዱስ ቀልድ ነው ደነምጭ አኒ አስተታየ ሲንፋና ገልጃጃ ነሰይጣን ነው ጉማ ይሮራችሁን ገልጃጃ ነው ገልጃጃ ነሰይጣን ማልታተ አንተ ቁዳቶ ቆረፈረፈ ዶ ተቆተን ፎራ አረግ ብቃት ማረጋገጫ እኮ ሲንጠቅ ከነቱ ሲቀልሴ ጋርትሴ ነው። በእርግጥ ከኑመት ነው ቀልሴ አረው ወረበ ኢየሱስ አንደ ዱርኒ ካንፈታ አመዩኒ ካንፈታ ፎና ለቁና በላሻ ጅርቱሺ ጉጋረቢ እና ነከሲን በርበዱ ዲሳ ኮመንት ከሲን ናት በረሲና አኒ ለማከበጀ ቀቡሽ አኒ ትሪደንት ይወሩ ፎናዳ mana kasih itu dengan jadi ada apa? Orang itu kan harga bagadan rumah itu kan harga ni. Nanti kan after dan tisin jenis, nanti kan after dan tisin jenis nanti. Bisa siapa kan? Ada mana? Nak kafe tiri dan tiru rumah itu. Ya racu kau mana sila? Nama ambot siwa lala jira. Paranji kasih nama? Paranji kasih ni tino fatain no? Arabi saka magashimu sudah gizi tabalashi ugara bi asirat tidak ada sabai ko bade sai so da kasi ada mana kana nasu to ba kuma na ini nama kabaja ka